Akkam jirtu barattoota, kun chaanalii Oro Kids Tutorialidha. Chaanaliin kun kan baname barattoota elementarii jiraniif yeroo ta'u, addatti barattoota qormaata ministirii fudhataniif kan banamedha. Barattoota keessan hiriyoota keessan akka qaqqabuuf chaanalii kana sheer subscribe gochuun nu bukkee dhaabbadhaa jecha gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu kun herrega kutaa 7 boqonnaa tokkodha. Yaadrimee tutootaa jedha mata dureen isaa. Yaadrimee tutootaadha. Tokko tuqaa tokko irratti seensa tutootaa jedha. Mata duree kana keessatti yaadrimeewwan bu'uuraa tutootaa, hiikoo tuutaa, miseensa tuutaa, tuuta dhaabbataa, tuuta fufaa fi tuuta duwwaa ni baratta jedha. Dabalataanis tokkoon tokkoon mallattoolee kan tuuta keessatti fayyadamnuu fi akkaataa hojii irra oolmaa isaanii ni baratta jedha. Kana gocha tokko tuqaa tokko irratti yeroo ilaallu naannoo keetti wantoota gareen walitti qabamanii ibsamuu danda'an fakkeenya adda addaa kenni jedha. Naannoo keenyatti tuutaan kan walitti qabamanii jiraatan fakkeenyaaf tuuta barattootaa jechuu dandeenya. Tuuta maatii mana keenya keessa jiraatanii jechuu dandeenya. Kun fakkeenyadha. Lammaffaa irratti tuuta jechuun maal jechuudha? Miseensa tuutaati yommuu jedhamu maal jechuudha? Hiikoo tokko tuqaa tokko irratti akkuma jedhu tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti. Waan tokkoon tokko tuuta keessatti argaman miseensa tuutichaa jedhamu jechuudha. Tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti. Amma fakkeenyaaf barattoota kutaa 5ffaa yeroo jenne tuuta barattoota kutaa 5ffaa keessatti kan tuuta kana sirriidha kan jennu barattootni kutaa 5ffaa qofaan achi keessa jiru yoo ta'e tuutni kun tuuta sirriidha jedhama. Wanti tokkoon tuuta keessatti argaman immoo miseensota tuutichaa jedhamu. Miseensota jechuun immoo tuuta kana tuuta barattoota kutaa 5 baratanii jenne irra taanaan barattoonni kutaa 5 keessa baratan sun barataa tokko fudhannee yoo ilaalle miseensa tuutichaadha. Tokkoon tokkoon isaanii miseensa tuutichaa jedhamu jechuudha. Akka kanatti gaaffii lammaffaa deebisuu dandeenya. Fakkeenya tokko. Tuuta barattoota kutaa 7ffaa naannoo Oromiyaa kan bara 2013 jedha. Tuuta barattoota kutaa 7ffaa naannoo Oromiyaa kan bara 2013. Tuutni kun tuuta sirriidha. Tuuta miseensa barattoota kutaa 7ffaa naannoo Oromiyaa kan bara 2013 kan qabatedha. Kun fakkeenya tuutaadha. Tuuta daa'imman waggaa 5 gadii magaalaa Amboo keessatti argamanii kunis waggaa 5 gad daa'immoota ta'an tuuta isaaniiti jechuudha. Inni taanu tuuta godinaalee Oromiyaa keessatti argamanii jedha. Tuuta lakkoofsa hundaa 10 gadii jedha. Tuuta lakkoofsa hundaa himuu dandeenya. Kun tuuta sirriidha waan ta'eef himuu dandeenya. Tuuta lakkoofsa hundaa 10 gadii jechuun 1 2 3 jennee hanga 10tti yoo goone isaan miseensa tuutichaati jechuudha. Tuuta barsiisota mana barnoota keessanii. Tuuta barsiisa mana barnoota keenyaa jechuun tuuta barsiisaa tokko fudhannee yoo ilaalle tokkoon isaanii miseensa tuutichaa jedhamu jechuudha. Tuutni tokko sirriitti ibsameera kan jedhamu wanti kenname tokko miseensa tuutichaa ta'uuf dhiisuu isaa shakkii malee murteessuu kan danda'amu yoo ta'e, tuutni tokko sirriitti ibsameera kan jedhamu wanti kenname sun miseensa sana miseensa isaadha, miseensa isaa miti jedhee shakkii malee murteessuu kan danda'amu yoo ta'e qofaadha jechuudha. Fakkeenyaaf tuuta barsiisota mana barumsaa keessanii jedha. Tuuta barsiisaa mana barumsaa keenya hin shakkina taanaan keessa gashuu hin qabnu jechuudha. Tuuta sirrii akka ta'uuf tuuta sirrii ta'uudhaaf dirqama mana barumsaa keessan keessa barsiisaa isin beektan ta'uu qaba jechuudha. Tuuta mana barnootaa keessanii gaafa jiru mana barnootaa keessan keessatti akka inni barsiisaa ta'e beekuu qabdu jechuudha. Akka kanaadha. Shakkii maleedha. Shakkii qabdu taanaan tuuta sirrii hin jedhamu jechuudha. Tuutni yeroo moggaafamu qubeewwan gurguddoodhaan moggaafamu. Tuutni miseensota isaatti fayyadamuun yoo ibsamu miseensota isaa tarreessuun qoodduun adda baasuun mallattoo sitti argaa jirtan kana keessatti barreessuudha. Fakkeenyaaf tuuta lakkoofsa 10 gadii jedheera. Tuuta lakkoofsa 10 gadii kana yeroo keenyu mallattoo ishee kan akkasitti hin banne akkas goone 1 2 3 4 5 jennee hanga 10tti erga goonee booda akkasitti cufnaa jechuudha. Akka kanatti
keenya hanga 10tti erga barreessineen booda akka kanattidha jechuudha. Fakkeenyaaf tuuta qubee dubbachiiftuu 5 fudhu. Tuutni kun qubee guddaa laa fayyadamuun yoo moggaafamu laa walqixa a e i o u ta'a jechuudha. Qubee tuuta kana kan moggaasnu asitti tuutni qubee guddaa qubeewwan gurguddoodhaan moggaafama yeroo jedhu kun akka kanatti tuuta maqaa tuutichaa sana laadha yoo jenne laa sana qubee guddaa erga gooneen booda miseensa tuutichaa mallattoo kana keessa gashinee akka kanatti a e i o u goona jechuudha. Miseensonni tuuta laa qoodduutiin fo'amanii jiru. Asitti akkuma argitan a e i o u yeroo jedhu a jedhee qoodduu e qoodduu i qoodduu itti fufaa jechuudha. Een miseensa tuuta kanaa ta'uu mallattoon yoo ibsamu een tuuta miseensa kanaati jennee yoo ilaallu een tuuta miseensa kanaati taanaan goone mallattoo guddaa fakkaattu kana erga gooneen booda maqaa tuutichaa akka kanatti goonaa jechuudha. Akka kanatti akka asitti argaa jirtan kanatti goonaa jechuudha. Mallattoon qubee guddaa i fakkaattu kun qubee afaan Giriikiiti. Yoo dubbifamus miseensa tuuta laa jedhameeti. Kana gaafa dubbisnu miseensa tuuta laa jennaa jechuudha. Miseensa tuuta laa sana waan ta'eef as keessa waan jiruuf miseensa tuuta laa jennaa jechuudha. Fakkeenya armaan olitti kenname keessatti caan miseensa tuuta laa miti. As keessa qubee dubbachiiftuu waan jedheeruuf qubee dubbachiiftuu keessa immoo caan hin jiru. Kanaafiyyuu caan miseensa tuuta laa miti. Kun mallattoodhaan yeroo ibsamu immoo caan miti miseensa laa jedhaa jechuudha. Kun miseensa ta'uu miseensa akka inni hin taane agarsiisaa jechuudha. Akka kanatti barreeffama. Kana jechuun caan miseensa tuuta laa miti jechuudha. Tuuta laa kana keessa caan hin jiru jechuudha. Kanaafuu mallattoon qubee guddaa fakkaatu kun mallattoo miseensummaa kan ibsu yoo ta'u akka kanatti irra sararamee inni jiru kun immoo mallattoo miti miseensummaa ibsaa jechuudha. Akka inni miseensa hin taane ibsa. Fakkeenyaaf tuutni armaan gadii kan miseensonni isaa lakkoofsa koobxii 12 gadii yoo ta'e lakkoofsota koobxiin lakkoofsota kana yeroo ilaallu lakkoofsonni kun lakkoofsa koobxiidha. Lakkoofsa koobxii jechuun maalidha yeroo jennu lakkoofsa ofiisaa fi lakkoofsa tokkoof fayyadamuu danda'udha. Amma fakkeenyaaf 2 yoo ilaalle 2 ni rama tokkoof ni rama. 3 yeroo fudhanne ofiisaaf 3 ni rama 3 ni rama tokkoof ni rama. 5 yoo fudhanne 5 ofiisaaf ni rama tokkoof ni rama. Lakkoofsa kan biraaf hiramuu hin danda'u. Lakkoofsa kan biraaf ni rama yoo jedhame ta'e lakkoofsa koobxii miti jechuudha. Lakkoofsa koobxiin akka kanatti lakkoofsa koobxii 12 gadii akka kanatti yoo keenyu tuutni kun miseensota 5 qaba. Kun mallattoodhaan yoo ibsamu baa jedhee hammattuu keessatti maa guddaa godhee walqixa 5 jedhaa jechuudha. Tuutni kun miseensota 5 qaba. Baay'ina miseensota qubeen baan kun baay'ina jechuuf bakka bu'aa jechuudha. Baay'ina jedhee maqaa tuuta sanaa maa erga godheen booda walqixa 5 jedhaa jechuudha. Baay'inni tuuta miseensa tuuta kanaa 5 ta'uu agarsiisaa jechuudha. Kun immoo yoo dubbifamu baay'inni miseensota tuuta maa ni ta'a 5 jedhameeti jechuudha. Akka kanatti dubbifama. Gilgaala tokko tuqaa tokko yoo ilaallu walitti qabama armaan gadii keessaa kan sirriitti ibsaman kamii maaliif jedha. Irratti tuuta lakkoofsa koobxii 100 gadii jedha. Tuuta lakkoofsa koobxii 100 gadii yeroo jennu tuutni 100 gadii himuu dandeenya. Fakkeenyaaf 2 3 5 7 jennee itti fufa. Tuutni koobxii lakkoofsa 100 gadii yeroo jennu itti fufee hanga 99tti himuu dandeenya. Hanga 99tti deemuu dandeenya. Kana jechuun
sirrii ta'uusaa beeknaa jechuudha. Lamni keessa jira, sadiin keessa jira, shan keessa jira, torba jira, 9, 11 jedhee hanga dhumaatti tarreessuu dandeenya, hanga 99tti. Kana jechuun lakkoofsi kun tuuta isaa sirriitti beeknee himuu waan dandeenyuuf tuutni kun sirriitti ibsameera jechuudha. Walitti qabama bineensota bareedduu godina Baalee jedha. Walitti qabama bineensota babbareedduu godina Baalee yeroo jedhamu, bineensonni kana bareedaadha, kana fokkisaadha jechuuf nutti ulfaachuu danda'a. Bineensonni gosa baay'eetu jiru. Kanaafiyyuu godina Baalee keessa bineensi akka kanaa bareedaadha, bineensi akka kanaa fokkisaadha jennee himuu waan nutti ulfaatuuf gaaffii baarra jiru kana sirriitti ibsuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Kunis tuuta sirriitti ibsamuu hin dandeenyedha. Barattoota babbareedoo daree kee keessaa, barattoota babbareedoo daree kee keessaa yeroo jedhu inni kaan fokkisuu danda'a, inni kaan bareeduu danda'a, garuu inni kun hin bareeda, inni kun hin fokkisa jennee qooduun waan nutti ulfaatuuf inni kunis akkuma baarra jiru sirriitti kan hin ibsamnedha jechuudha. Walitti qabama barattoota Oromiyaa keessaa. Walitti qabama barattoota Oromiyaa keessaa yeroo jedhu barattoota Oromiyaa keessaa kutaa 1 hanga 12 haa ta'u, hanga yuunivarsiitiitti haa ta'u, walitti qabama barattoota Oromiyaa keessaa lakkoofsaan beekamaadha. Amma kanatu Oromiyaa keessatti barata, amma kanatu Oromiyaa keessatti barataa jedhee tokkoon barattoota sana beekuu haa baannuyyuu malee inni kun beekamaadha waan ta'eef sirriitti ibsamuu danda'a jechuudha. Bakka duwwaa armaan gadii keessatti mallattoo qubee guddaa I fakkaatu kana miseensummaa kan ibsu jechuudha. Tuuta miseensaa fi miti miseensummaa kan ibsu barreessuun himicha dhugaa taasisi jedha. Irratti 5 jedhee 5 tuuta kana keessa ilaallee yoo tuuta kana keessa 5 jira ta'e mallattoo akka kanaa goonaa jechuudha. Yoo tuuta kana keessa hin jiru ta'e immoo akka kana goone akka kanarratti goonaa jechuudha. Irratti yeroo ilaallu 5 jedhee 5 tuuta keessa immoo miseensi 5 as keessa hin jiru, 2, 4, 6, 8 kan jiru. 5 as keessa waan hin jirreef asitti maal goonaa? Akka miseensa miti waan ta'eef miti miseensa mallattoo ibsitu kana akkas goone akkasirratti goonaa jechuudha. 25 jedha. 25 tuuta kana yeroo ilaallu 5, 10, 15, 20 jedha. 25 as keessa jiraa? Hin jiru 25. 25 hin jiru taanaan kunis miti miseensa ta'uusaa kan ibsinu mallattoo kanaan bakka buusnaa jechuudha. Akka kana goone. Irratti 2 jedhee tuuta lakkoofsa koobxii jedha. 2 lakkoofsa koobxiidhani. Lakkoofsa koobxiidha 2. Lakkoofsa koobxii jechuun lakkoofsa ofiisaa fi tokkoof hiramuu danda'u qofaadha. Lakkoofsa koobxii kan ta'an 2, 3, 5 jennee itti fufna jenneerra. Kanaafiyyuu 2 lakkoofsa koobxii keessa waan jiruuf miseensadha jechuudha. Akka kana goone asirra kaa'uu dandeenya. Irratti 7 jedha. Asii immoo 1, 3, 5 itti fufa jedhee hanga 99tti deema. 5 irratti 2 gaafa daballu 7dha. Karaa lakkoofsa koobxii miti lakkoofsi kun. Lakkoofsi koobxii tokkorraa hin jalqabu, 2 irraa jalqaba malee. Kanaafiyyuu lakkoofsa kana yeroo ilaallu 1, 3 jedha. 1 fi 3 gidduu 2tu jira. 3 fi 5 gidduu 2tu jira. Kan itti aanu gidduus 2 jiraachuu qaba waan ta'eef 5 itti gaafa daballu 7 ta'a. 7 keessa jira jechuudha. Kanaafiyyuu miseensadha 7. Akka kana goonaa jechuudha. Baay'ina miseensota tuutota armaan gadii barreessii jedha. Tuuta lakkoofsa maangoo irra xiqqaa 20 jechuun lakkoofsota maangoo ta'anii jalqaba hin tarreessina. Lakkoofsota maangoo 20 gadi tarreessuu qabna baay'ina isaanii baruuf. Kanaafiyyuu lakkoofsonni maangoo 20 gadi tokkodha. Lakkoofsa maangoo jechuun lakkoofsa 2 hiramuu hin dandeenye jechuudha. Haftee malee 2 hiramuu kan hin dandeenye. Lakkoofsa guutuu warri jennu 2, 4, 6, 8 warra jennudha. Maangoon immoo warra amma tarreessinu 1 jedhee kan jalqabu
tokko, sadii, shan, lamaaf hiramuu hin danda'an lakkoofsi kun haftee malee, torba, sagal, 11. Asitti akkaataan itti deemaa jiru yeroo ilaallu isa addaarra jiru kana wajjin wal fakkaata. Lakkoofsonni kun lakkoofsota maangoodha jechuudha. 11 jennee 13, 15, 17, 19 lakkoofsota kanadha jechuudha. Lakkoofsota maangoo jennu meeqadha baay'inni isaanii? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakkoofsotni maangoo 20 irra xiqqaa 20 ta'an 10dha jechuudha. Kanaafiyyuu tuutota baay'ina miseensota tuutota armaan gadii barreessi jedha miti. Tuutota sana tarreessi jedhatu hin ta'in baay'ina isaanii barreessi jedha. Baay'ina isaanii barreerra miti meeqa jenne 10dha jechuudha. Kanaafiyyuu baay'inni tuutota isaa baa jennee akka kanatti ammattuu keessatti maangoodha waan ta'eef maa jechuu dandeenya? Qubee guddaadhaan ammattuu cufnee wal qixa jennee baay'inni isaanii meeqadha? 10dha jechuudha. 10 jenna asitti. Akka kanatti ibsuu dandeenya. Baarratti faa wal qixa 5, 10, 15 hanga 100tti deema. Kun immoo 5, 10, 15 jedhee baay'ina isaanii barreessinanii 5, 10, 15 jedha. Itti fufee 15 taanee meeqadha? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 jedha. Dhibbi asumayyuu jira. Lakkoofnama baay'ina isaanii 5 irraa kaane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhibbaan 21 jechuudha. Baay'inni isaanii meeqadha? 21dha jechuudha. Tuutni faa akka kanatti baay'inni isaa meeqadha? Tuutni faa baay'inni isaa jalqaba baagoonee ammattuu keessatti faagoonaa faa guddaadha. Achii wal qixa jennee 21 jennaa jechuudha. Akka kanatti ibsuu dandeenya. Tuutni daa armaan gadii barattoota kutaa 7 mana barumsaa tokko sadarkaa 1ffaa hamma 3ffaa bahanii agarsiisa. Daa, Gaaddisee, Fayyisaa, Obsee. Barattootni kun mana barumsaa tokko keessatti barattoota kutaa 7 ta'anii sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa kan ba'anidha jechuudha. Barattoota sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa ba'anidha. Akka kanatti kaa'ee jira. Irratti miseensonni tuuta kanaa eenyu fa'i jedha. Miseensonni tuuta kanaa eenyu fa'i? Gaaddisee, Fayyisaa, Obseedha jechuudha. Miseensonni tuuta kanaa Gaaddisee, Fayyisaa, Obsee jennaa jechuudha. Qoodduu goone akka kanatti Gaaddisee, Fayyisaa jennee qoodduu goone Obsee jennaa jechuudha. Kan itti aanu himni fayyisaan miseensa daa jedhu kun dhugaadha jedha. Fayyisaan as keessa jira? Jira kun as jira. Kanaafiyyuu fayyisaan miseensa tuuta daadha mitiire? Miseensa tuuta daadha. Kanaafiyyuu himni kun dhugaadha jechuudha. Dhugaadha jennee barreessina.
himni caaltuun miseensa tuuta daa jedhu dhugaadha? Caaltuun as keessa jirti? Caaltuun as keessa hin jirtu. Kan jiru Gaaddisee, Fayyisaa fi Obseedha. Kanaafiyyuu dhugaadha jedhamiti miti miseensadha. Utuu irra akkas godha ta'e sirrii ta'uu danda'a ture, amma miseensadha jedha. Kanaafiyyuu sobadha jechuudha kun. Kun dhugaadha. Dhugaa jedha barreessaa kanarratti. Himni jiituun miti miseensa daa jedhu dhugaadha. Jiituun as keessa jirti? Hin jirtu. Inni maal jedhe? Miti miseensa jedhe. Kanaafiyyuu dhugaadha jechuudha. Tuu irraan sararamna ta'e soba ta'uu danda'a ture. Amma garuu miti miseensummaa ishee ibsitudha. Kanaafiyyuu himni kun dhugaadha jechuudha. Kun akka kanatti Gilgaala 1:1 xumurraa jechuudha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun akkasumas chaanaalii kana subscribe gochuun akka nu jajjabeessitan sin gaafannaa. Galatoomaa.